السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خابجمتوتا في دعوتوتا كينيا كم غيارا كم جرتن wanni dhadhagahamu wanni meediyaa irratti dabarfamaa jiru waan ajaa'ibaati. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa obbo Abiy Ahmed gara samii balaluudhaaf deeman jechuudha. Gara samii ol balaluudhaaf addeessarra qubachuudhaaf deemanii akka jedhamutti ji'a lama yookaan baatii lama na tursiisuu hin oolu waan jedhamutu dhagahama. Kanaaf gara samii balaluudhaaf deemanii yoom akka balaluu deemanis ganaadha. Isa kanaaf maaliif balaluu deemanii ka jedhamu yoo ta'e addeessa gubbaa dhaqanii nagaya addunyaa kana hundaaf labsuu deemuutti jiranii jechuudha. Addunyaa guutuu irratti achi ta'anii nagaya gadi labsuudhaaf deemanii kan jiru dhagahamee jira jechuudha. Kanaaf gara samiidhaa ol balaluudhaaf yookaan karaa addeessaa yookaan ji'a ol balaluudhaaf immoo doolaara biliyeena 9tu barbaachisaa jedhan. Maallaqa guddaadha. Innuu biliyeena maallaqa Itiyoophiyaa miti. Maallaqni kun doolaara ta'e immoo biliyeena 9. Biliyeenni 9 maallaqni dilli kun eessumaa fuudhama laata ka jedhuuf immoo eessaa akka fuudhamus hin baramne eenyu akka kafaluuf ammaatti hin baramne jedhameera jechuudha. Kanaaf muummeen ministeeraa gara samii ol balali'uu deemu kun maaliif kan balalu seenaa galmeessuudhaaf jechuun dhagahameera. Seenaa maalii galmeessuu fi warreen aangoo fudhatan keessaa yeroo jalqabaatiif kan balaluu deemu Dr. Abiy Ahmed jedhamee seenaan galmeeffamuudhaaf deema jechuudha. Warreen aangoo qabanirraa yeroo jalqabaatiif gara samiidhaa kan balaluudhaaf deemu kan balale Dr. Abiy Ahmed aliiti akka jedhamuudhaaf jechuudha. Aangota addunyaa keessaa inni tokko kan gara samii balali jechuudha. Maallaqni dilli kun maallaqa dila kana waan takkaan maletti waan tokko qorachuudhaan maletti maallaqa dila kana qisaasuudhaaf gara samiitti ol balali'uudhaaf deemanii jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya kun oduudha eega dhaggeeffattan booda warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib nu godhaa, viidiyoo kana immoo laayik, koomentii fi sheer nu godhaa isiniin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خابا جمتك في دعوتك كينيا كم غيار كم جرتن.